jechuudha. Dadhabeera bakka jechuun nan deema. Yoon maatiin guddaa argi bira dhaqoollee dhabeesi nan deema jechuudha. Siistarii koo bira deemuu barbaadeetanii har'a. Tokkoo miti lammaffaa natti deebi'ee jira, narkutee jira argitanii jirtu. Hundumaafuu ani deemuun barbaade jechuudha. Maaliif seetanii bakka jireenyi akkasuma dhidhiiboodhaan hin ta'u. Siraan dhiphisu daa'ima qabattanii mana namaan naa deemtan. Ani isaa miti isa dhugaa dubbachuuf daa'ima fuudhee sa'aatiin isaa dhaqee amma galgala geenyutu na cannaqa akka mana kootitti firiin godhu diriirsee daa'ima koo akka taphatan akka balleessan jijjigsanis mana namaa garuu yoo dhaqxan haadhoo keessanaa ta'u haadha keessanaa ta'u hin balleessiti waan ta'eef bakka firii miti garuu cinqiisa kana hin caalu isinii galee makaraasa kana hin caalu. Mirga qabda caqacaqxee gaafachuu. Kun yoo rakkina lammata akka inni harka kaasu immoo barbaachise hin ta'u jechuudha. Na bira kun hin hojjetu. Ani bara 1990 keessa jiru yookiin 19 akkas garas keessa jiru. Amma uleetti shiidhaan achi jirra waan ta'eef bara bakka salixane jennu keessa jira. Namni kan rukutamu yoo gaafate yaada qabu yoo hin jedhe duraan ture. Amma hin jiru kun. Isaayyoon nama barate, nama hojjechuu danda'u, nama hojjete, nama ilmoo qabu, nama gaa'ela qabu, nama waan hundumaa beekuu danda'u. Maaliif uleen na barbaachisa? Yaadaan, dhugaadhaan adda baasanii na agarsiisu. Akkan gaafadhetti na deebisu. Deebii koo sanaaf gaafii guutuu na kennudha malee hin barbaachisu jechuudha. Dubartii taate akkamitti waan kanarra xinneessite jechuun boru waan guddaa fidee dubbii yoo sanarratti godhee mirga qaba jechuudha ammas. Kana darbiteerta takka akkanumatti. Si galee garuu amma kee maal akka barbaaddu fedhii kee hubachiisuu qabda sa'aatii kanatti jechuudha. Sa'aatii rakkina tokko argiteetti. Malee kan kaleessati dhiisi borus immoo kan biraa isuma irraa godhee sitti fidee kan duraanitti siin jechuu danda'a. Minim ችግር የለም በቃ ምንም ችግር የለም ብለሽ ታልፋለሽ። እንዴት jireenya lama sadii jira akka eenyu miidiyaa irratti hirmaatan sana argitan ka jechuudha. Maaliif seetan amma dubartii sana wal dhiisaniif dhiisnee beeku. Sababa daa'imaatiif namni jalqaba adda adda citee hin ciitu. Okay? Isaadhaanatti gaafii guddaa kan ta'u. Isin garuu kallattumaan kan laalta. Namoonni tokko baay'ee nama garramtu madaa namaarratti madaa dabaltu jechuudha. Maatii saree deemka kan jettan jirtu. Ani yeroo na barbaachisettan deeman likkiidha garuu namni yeroo dhiphate mana keessa anamma buna dhugu deemee dadhabeera jechuudha. Dadhabeera bakka jechuun nan deema. Yoon maatiin guddaa argi bira dhaqoollee dhabeesi nan deema jechuudha. Siistarii koo bira deemuu barbaadeetanii har'a. Tokkoo miti lammaffaa natti deebi'ee jira, narkutee jira argitanii jirtu. Hundumaafuu ani deemuun barbaade jechuudha. Maaliif seetanii bakka jireenyi akkasuma dhidhiiboodhaan hin ta'u isinii galee. Gaafii dhugaa jiru waanan dhaga'ee irra ga'een gaafadhe malee waan biraa rakkinni jiru tokkollee hin jiru. Nan gaafadhe bakka deebiin barbaada waan ta'eef isarraa deebii dhugaa argachuun anaaf guddaa waan ta'eef an gaafadhe waan biraaf miti jechuudha. Inni kun ana jechaa yoo deemsise ani nan deema jechuudha. Har'aa ijoollee koo qabadhee deemuu barbaadeera. Daa'ima qabatanii yeroo kanatti mana namaa deemuun illee ni ulfaata. Kan isin garramu keessa immoo mana koo namatu keessa jira. Har'allee keessaa ba'a jechuun hin danda'u. Viidiyoo kana yoo dhaga'e garuu yeroon deemu ka'utti sa'aatiin mana gadi tarkaanfadhu gadi dhiisa malee gadi dhiisu. Maaliif natti deebi'uu danda'anii ilaala waan ta'eef. Kanaaf maalumaafuu siistarii fa'ii biraan deema jedhee yaada isaan naa kennaniif nan fudhadha. Garuu mana keessatti baay'een cannaqamaa jiraani. Kanan isiniin jedha obboloota koo. Akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u. Ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Yeroo tokko namni isin madaala beektanii yoo isin jireenya koo jettanii mana keessa gugguuftanii waan baay'ee irra darbitanii as geessanii isin madaala waan ta'eef har'a maaliin murteesse seetanii mee ijoolleen lamaan kun yaa'u caqlaadha. Tokko deemsiftanii tokko illee hojjechuu hin dandeessanii kamumaafuu garuu bakka haa bal'atuu fi nan ba'a mana keessaa jechuudha. Nan deemaa fi wanti nasitti na ajjeesuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf har'a murteessee jira jechuudha. Baay'een keessan immoo yaada tarii isinitti fakkaatu natti fakkaate. Deemi kamaa mana keessaa ta'isa fa'inaan jetta dheengadda binni jechuu fa'ii ka'een ture dhuguma dubbachuuf. Garuu waan baay'eetu si yaachisa mana keessan keessatti jireenya keessan keessatti daa'ima fa'ii yoo ofirraa qabdani waan baay'ee ergif gootanii dhiiftu jechuudha. So
jedhee ka'een har'a daa'ima lama paambarsitti qayyartan fuutanii yoo deemtanii manuma abbaa fidee har'a mana warra kee haadha keetiif abbaa keetitu yoo deemte bahuna sa'aat jedheetan isa nuuf yaada bakka anda'u ciniinnadhu isaan jedhu jechuudha. Isa kanaadha. Naqadhee tureetan viidiyoon isin agarsiisa jedheen ka'ee naqadheera jechuudha. Kanaaf hin barbaadu jechuudha baqamee waan kana surumaayyuu arraba isaarraa man dhaga'e maaliif akkana dhokse sababa barutti surumaa hin dhiisuus hin barbaadus immoo waanuma kanaayyuu baqa hin barbaadu iddoo lamatti namni tokko hiramee jiraachuudhumaayyuu hin barbaadu maaliif daa'imni kun har'aas teessee guddifamaa jirti isinii jechaa jira. Lammaffaa yookiin haadha sanarraa cituu dhiisuu danda'a jechuudha. Anatti kan ta'e isa kanaadha. Isinitti garuu kaleessaa dhiisi jechuu dandeessu. Adeemsa wal harkisee deemu immoo beektan isin. Isuma keessa jirutu beeka malee jechuudha. Isa keessa jirutu beeka jechuudha. Maaliif seetaan amma dubartii sana wal dhiisaniif dhiisnee beeku. Sababa daa'imaatiif namni jalqabaa adda adda citee hin ciitu. Okay? Isaadhaanatti gaafii guddaa kan ta'u. Isin garuu kallattumaan kan laalta. Namoonni tokko baay'ee nama garramtu. Madaa namaarratti madaa dabaltu jechuudha. Maatii eessaree deemka kan jettan hin jirtu. Ani yeroo na barbaachisettan deema. Inni likkiidha garuu namni yeroo dhiphate mana keessa anamma buna dhuguu deemee dubartoota sheeriin godhadhu oduu kanan odeessu jechuudha. Yookiin immoo kaadhee haadha isaa bira dhaqeetti meen dhufu yookiin kaadhee kan koo bira dhaqeetti meen deebi'u. Okay? Kanaafin tokkoon ani qabu kaleessas jireenya koo waan beekamuuf miidiyaadha waan ta'eef kanaafin asirratti taasa'ee jechuudha. Ishi malee waan biraaf miti isintu furmaata naa ta'aaf miti. Kanaaf warroon akkasii isinitti fakkaatee yaada akkasii dhiphiftee dubartii taatan akkasii taasiftan namaan lagatee miti. Ani yaada sammuu kootii nan beeka garuu akka kallattii ilaaltanitti miti dubartoonni yoomumaa shamarran biyyaan baasilumayyuu inu battan waan baay'ee jechuudha. Inu battan dhuftanii yoo keessa teessan malee inu battan jechuudha. Amma mucaa waggaa 8 baga qabaachuu bichaa toon dhaga'e rakkoon qabu. As teessee guddifamaa jirti mucaanii. Mucaa obboleettiitti naan jedhanii isiniin jechaa jira bara. Sigalee kana jechuun haati sun karaa seeratiin ilmoorraa dhorkamaa hin jirtu. Ilaalaa jirti. Namni kun immoo waliin ajjeefne walirraa siqan maleedha bara rakkinaa ta'eeti yookiin iyyuu dhimma biraatu qabaachuu danda'u. Argitan wal argu yeroo ta'e murtaa'etti jechuudha. Ilmoo koo jettee dhaqaa jirti ilmoo koo jedhee dhaqaa jira mana tokko keessa seenanii ilaalaa jiru. Ana isatu natti dhaga'ame. Isa kalee ta'ee darbee miti. Otoo information bichaa dhaga'ee rakkoo qabu. Ana jana jaamsan iddoo kanatti mucaa iddoo kana kaa'anii naan jechuu isaanii fa'itu natti ulfaate jechuudha. Maaliif iddoo kana kaa'anii akkasitti na gowwoomsuu isaanii lammaffaa. Malee ta'uun rakkoon qabu yoomumaa baay'eetu ta'ee jira waan ta'eef ta'e walirraa badee namni inni itti dhiisee yoo dhufe amma karaa baay'eedhaan dhiirri yoo daa'imti karaa haadhaa jiraatte baay'ee ittiin dhiyaatu. Dhiira waan ta'eef garaa jabaata waan ta'eef daa'imni sun guddatte dhiifte uumamaan qabu boru daa'imni barbaaddee dhuftu malee jechuudha. Sini galee daa'imni barbaaddee dhufte abbaa koo jettee barbaaddu malee ammanaa miti. Garuu abbaa bira jirtu daa'imni wal arga namni suni jechuudha. Sini galee kanaaf akka salphaatti hin jedhamu kan kaleessatti dhiisi kaa hin jedhamu akkanumatti salphaan dubartiidha barati. Dubartii taate akkamitti waan kanarra xinneessite jechuun boru waan guddaa fidee dubbii yoo irratti godhee mirga qaba jechuudha ammas. Kana darbiteertu akkanumatti. Si galee garuu amma kee maal akka barbaaddu fedhii kee hubachiisuu qabda saatii kanatti jechuudha. Saatii rakkina tokko argiteetti. Malee kan kaleessatti dhiisi borus immoo kan biraa isumarraa godhee sitti fidee kan duraanitti si jechuu danda'a. Minim ችግር የለም በቃ ምንም ችግር የለም ብለሽ ታልፋለሽ። እንዴት jireenya lama sadii jira akka eenyu miidiyaa irratti hirmaatan sana argitan ta'uun qabu. Si galee ta'uun qabu jechuudha. Waan cuucamtuuf immoo hin qabdu asitti ijoo ilmoo baattee waan cuucamtuuf hin qabdu. Gaafii kun sitti dhufe waan ta'eef gaafachuu qabda, deebii argachuu qabda, mirga qabda caqacaqxee gaafachuu. Kun yoo rakkina lammata akka inni harka kaasu immoo barbaachise hin ta'u jechuudha. Na bira kun hin hojjetu. Ani bara 1990 keessa jiru yookiin 19 akkas garas keessa jiru.
amma uleetti shiidhaan achi jirra waan ta'eef bara bakka salixxane jennu keessa jira. Namni kan rukutamu yoo gaafate yaada qabu yoo inni jedhe duraan ture. Amma hin jiru kun. Isaayyoon nama barate, nama hojjechuu danda'u, nama hojjete, nama ilmoo qabu, nama gaa'ela qabu, nama waan hundumaa beekuu danda'u. Maaliif uleen nama barbaachisa? Yaadaan, dhugaadhaan adda baasanii na agarsiisu. Akkan gaafadhetti na deebisu. Deebii koo sanaaf gaafii guutuu naa kennuudha malee hin barbaachisu jechuudha. Sini galee malee kun hin barbaachisu. Kuni hacuuceen jiraachisa iddoo jedhuttidha yaadni akkana. Hacuuceen jiraachisa. Nama akkana hacuuceen jiraachisuu qabas keessatti iddoo jedhamu bichaadha jechuudha. Wanta akkana kan mul'achuu qabu, kan mul'atu, kan isin irratti ta'u jechuudha. Sini galee malee namni guutee jira baay'een fuudhu uffata daa'imaa maleedha. Asittis paambarsii waayipsii minamina nan qabadha. Kan guyyaa guyyaatti qabadhee deemu waan ta'eef durumaanuu kanatti qaqqabachaan deeman nan ba'u waan ta'eef paambarsiin as keessatti hafee jiraayyuu. Kaarsiin illee kan duraanii jirti. Bakka waan ijoolleedhaa ta'u maalumaafu maatiinis isin hin teessisu waan akkanaan jaalattu iddoo nan dhaqa jedhu jechuun manaa ba'anii turuudha. Kamumaafu yaada ishii na ibsitu irrattu annagaa bayan yaada fudhadha bakka nama faana jechuudha. Mana keessa taa'uun nan barbaachisu. Kanattis nan qabadha. Kana bakka nagaye. Kan koo baay'een natti ulfaatu kan daa'imaa na wayya. Kanaafi ani natti ulfaannaniini malee sheer kan hin gara kanatti godhe immoo bakka kan hin qabu kanumaadha. Sheer iddoon ani itti gochuu qabu isuma kanaadha. Bakka garuma keessaniidha malee gar biraa miti. Kanaafaan gara keessanitti sheer godhe jechuudha. Bu'uuf deemti kun. Isinii galee malee ani zim jedhee immoo nama sassana sabuna dhugu faana yookiin immoo hiriyaadhum zim jedhee yaada bakka callaadhuma siinii ibsu yookiin immoo waan ta'etti sheer godhachuun barbaanne. Dhugaa jiru asii yaadas koomantii sinaa barreessu bakka yaada jiru jedheen gadi fidee malee jechuudha. Waa biraaf miti jechuudha. Na beektan yaada karaa akkanaa oolfaateen ganoo gadi baasee malee waan akkanaa godhee sin beeku yaada akkanaa sin qabu argee sin beeku amma kana qorannoo keessaa sin galleani nama akkana waa'ee ministeera mana ofii keessaa gadi baasu miti na beektu yuutuubii ergan hojjadhe nama guyyaa tokko piraankii fayyisaa godhee miti yani ni beektu nama guyyaa tokko iyyuu qoree miti yani nama gaaf tokko guyyaa tokko qoree fayyisaa hin beektu nama akkanuma waan argee waa'ee gaa'elaa miidiyaa irra poosti godhee miti yani garuu har'aanaa ol taananaan gara keessan fide jechuudha. Dirqama na barbaachisa waan ta'eef. Isinii galee dirqama sheer gochuun na barbaachisa waan ta'eef. Qobaa ofiirra namni yaada isaan yeroo namaa sheer godhe dipireeshinii isaarraa hin hirata jechuun hin rifata. Cinqii isaarraa hin rifata jechuudha namni tokko. Okay? Kanaafanidha jechuudha kan inni gara keessan fide malee waan biraaf miti. Namni nani sheer zim jedheetti godhu guute. Isinii galee guute nam garuu hin barbaanne kaan. Silaan hin barbaanneef jechuudha. Kanaan isiniin jedha. Hundumaafuu Waaqayyoon beekadha. Isin har'as isa dhugaa irratti hundaa'e yaada yoo naa barreessitan gaariidha. Naadha daa'imaati yeroo kana yaada bittinni na godhaa. Daa'ima faana jira mana keessa waan ta'eef. Yeroon firiin ta'a jedhutti baay'eetan bashannanee jedha jedhu miti iddoo kana kan hin jiru dhiphinni immoo naasitti dhufee waan baay'ee waliin rukuttu toon beeki isinitti fakkaate anatti inni fakkaatu isinitti inni fakkaatu hadda jechuudha. Isin garuu yaada bilchaataa naa barreessuu qabdu akka nama tokkootti jechuudha. Kanan isiniin jedha waan ani irra ga'e immoo isinittan hima yeroon achi ga'es tarii viidiyoo isiniif waraaba. Garuu kan hin poosti godhu yeroon ba'uu ga'e jechuudha. Yeroon ba'uu ga'e malee poostiin godhu sana dursee jechuudha viidiyoo kana. Akkasin isiniin jedha hundumaafuyyuu. Wanti biraan na dhiphisu daa'ima qabattanii mana namaan naa deemtan. Ani isaa miti isa dhugaa dubbachuuf daa'ima fuudhee
Sa'aatiin isaa dhaqee amma galgala geenyutu ni cannaqa akka mana kootitti firiin godhu diriirsee daa'im koo akka taphatan akka balleessan jijjigsanis jalaa funaanaan oolaa minaamin mana namaa garuu yoo dhaqxaan haadhoo keessanaa ta'u haadha keessanaa ta'u hin balleessiti waan ta'eef baqa firii miti garuu cinqiisa kanan caalu isinii galee makaraasa kanan caalu. Daangessuun barbaadu daa'ima koo akka isaan daangeffaman hin barbaadu yeroo taphatanii garuu homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Isinii galee homaa gochuu hin danda'u jechuudha. Isa dhugaa dubbachuuf. Halkan lama otoon akkam rakkoo guddaa ta'eyyuu halkan lamarran buluu hin danda'e jechuudha. Daa'ima qabadhee mana nama. Maaliif akka kootti baqa firii gochuun barbaada daa'ima koo. Daa'imni kootuun beektu mana nama xincanna qabdi waan ta'e dhugaa dubbachuuf isa dhugaa dubbachuuf. Maaliif biran dabarsee waan ta'eef guyyaa tokko biraa bahee hin barbaanne waan ta'eef baqa firii godhee waan hin jiraachisuuf inni dhiphatu ijoolleen hin danda'an ijoolleen umma oolanii galaniif jechuudha. Kana isiniin jedhaa viidiyoon dheeratee yaada keessan naa barreessuu dhiisinaa. Ani miidiyaa irratti surumayyuu na argu isiniin jedhee baay'een isaanii miidiyaa ilaalu. Isaanumaaf jecha yoo asirratti immoo bo'uun barbaadu isinii galee bo'uun barbaadu. Anyways, jedhaa baqa. Mucaan joofee hopporra taa'aa ture. Akkasii baqa isiniin jedhaa sunis bo'aa jira. Ciao. Ciao jedhanii achi ilaali. Ciao jedhanii. Ciao. Baqa boorsaa kee qabattee deemna ishee. Deemna. Ciao jenna ciao.